Yaa uummata kiyya saba jaalatamaa, saba kabajamaa, saba amanamaa. Bakka jirtanitti nagahaaf jaalalli kabajaan sabummaa ka'uun irraa madda isin naaf haa dhaqqabu. Hundumtuu ashama. Afaan qawweetiin afaan isaa qaban sagalee ukkaamsan qe'ee irraa buqqisan qabeenyaaf lafa isaa irraa saaman uummata Oromoo warra biyya keessaa. Amma yeroo tana sagalee isaaniif taaneetiin lallabuun dirqii fi murteessa. Sababa kanatu na fidee jira analleen isin keessa. Islaama kiristaana waaqeffataa dhiiraa fi dubartii xiqqaa guddaan jennu bakka jirruun ka'a hundumtuu haa kaanu. Dirqama lammummaa baadhaa haa baanu uummata sagaleen isaa ukkaamameef sagalee haa taanu. Jechaadhaaf uummata kiyya ka biyya alaa kana onnee isaa hidhachiisuuf surrii isaa hidhachiisuuf akkasuma tokkummaa isaa kana hidhachiisee uummata kiyya ka biyya keessaa ka onnee hidhate ka surrii hidhate ka tokkummaa hidhate ka hadha diina meeshaa baranee qabateetiin fuuldura dhaabatu dhagaaf shimalan dura dhaabatee ofirraa dhorgaa jiru kana cina isa dhaabachiisuuf bakka kana dhufee jira. Dhaamsa kiyya kana dhageettanii uummata keenya ka warra biyya keessaa akka cina naa dhaabattan isiniin jedha. Yeroo diinni keenya eenyummaa isaatiin saba keenya fooyee sanyiidhaan duguugu waan nam gaddisiisu kana ijaan argaa yoo nam du'ee malee namni jiru hin ciisu seenaanis nun dhiisu bakka jirtan hundaan ummanni Oromoo keessaa fi alattis lammii diinni keenya weeraree qe'ee irraa buqqise aantummaa isaatiif hirmaannaaf birmannaa isaallee akka agarsiisu isiniin jedha. Galatoomaa warri ammootuu Oromiyaa tiimiin ar'an afeertaniitiin akkaan dhaamsa kiyya kana saba kiyya biraan gayadhu naa godhaa jirtan. Dhaloonni lafaa dhufu kuni dhaloonni qubee jabaadhaa. Qabsoon isinirra jirtan tun qabsoo jajjabaa. Kanaafuu uummata biyyaa wajjin akka amma sagalee isaaniif taatan kana sagalee isaaniif taatanii itti fufaa isiniin jedhaa. Akkasumas ammootu gaafa 8 Oktoobar 8 dhaamsa kiyya kana bal'inaan uummata Oromoo ka biyya Ameerikaa magaalaa Siyaatil jiraataniif kan naannoo magaalaa Siyaatil kana jiraatan guyyaa san irratti naa argamanii dhaamsa kana hundumti keessanuu wal wajjin akka dhaabanne uummata keenyaaf isin wajjin jirraa dabarsinu ittiin naagaa isiniin jedha. Galatooma.